Jirra jirtuu fayyaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isin jecha egaa har'ammoo karaan deemaa jira jechuudha. Karaa kana eessa deemaa jirta naan jechuun keessan ni dhoolu yeroo baay'ee hundi keessan jechuudha baay'inaan naannoo kam jiraattaa sallaa warreen naan jettan jechuudha dooshaa karaa duunaa jechuudha dooshuma garuu karaan ol bahu karaan giddibii sana biraan baasee akkasumatti ol bahu duunaa jedhamee ol bahaa garuu ani duunaa hin ga'u dooshuma keessadha jechuudha. Iddoon kana fakkaata garuu kun yeroon akkana gadi deemu jechuudha. Duubni immoo akka ragadaanu baadiyyaadha. Kana fakkaataa isinin jennaa bashannanaa jirra. Karaa magaalaa yeroon gadi bu'uuf deemu jechuudha. Warroonni akkasitti na gaafattanii deebisiniif ta'a jedheetanan waan yaadeefanii. Inni kan biraa namoonni hedduun doolaara qabannee gaafa gallee gabaa gurraachaan namni nuufi jijjiiru jira jedhamee jettee obboleettiin tiyya takka gaafii na gaafatte. Gabaa gurraacha sanillee ani hin beeku garuu gabaa gurraacha jedhanii warroonni jijjiiran jiru garuu akka hachiisanii miti jechuudha. Gatii nama gadi cabsu tarii ati fudhatteetillee yoo galtee argiteetu mana zarattee ni danda'ama eeyyee ni jiraagaa jechuudha. Kuni hundi isaatu ni jiraa isinin jechuu barbaade tananii ammas gaafii keessan baay'ee na gaggaafattu. Gaafii keessan immoo suutuma suutan isinii deebisa jechuudha. Akkuma natti toleeni. Warroonni mootuu mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii sheerii laayikii gootanii nu hordofuu hin dagatinaa isin jenna. Egaa namni kamiyyuu akka barbaade hojjetachuu godhachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa tokko fudhattee galtee maallaqa kee erga fudhattee galteen booda si gaafatu jechuudha. Fakkeenyaaf atuu yoo nama gaafatte argachuu hin dandeessa jechuudha. Akkasuma gabaa gurraacha kana baay'ee keessa gadi bu'ee beekuu baadhu akka jiru dhagaheen jira jechuudha. Gabaa gurraachi akka jiru akkasumas immoo ijoolleen biyya arabaatii dhufan doolaaras fidatanii waa fidatan hundumaa jijjiirrachuu akka danda'an jechuudha. Egaa ani yeroo darbe keessatti jechuudha sisteriin tiyya takka deemtee galte jechuudha. Ishiin riyaala suudii doolaaratti jijjiirte eerpoortii keessatti jechuudha. Erga doolaaratti jijjiirteen booda as fiddee doolaaran jijjiirratti jechuudha maallaqicha. Garuuti waa'ee kanammoo gatiin isaa haga achii ga'amu haga tokkumaan garaagarummaa qabanatti fakkaate jechuudha. Anis yeroo beerutii dhufe san jechuudha jijjiirradheen jira garuu karaa gabaa gurraachatiin jedhanii na sirreessan na jijjiiranii garuu immoo karaa gabaa gurraachatiin miti jechuudha. Isaan kan na jijjiiranii ani baankiidhaanis hin jijjiirranne isaanumatu namoonni doolaara qabdaayii jijjiirrannaa nuti gabaa gurraacha wajjin hojjennaa naan jedhan tole jennaa. Maallaqa ku kennee jijjiirradhe garuu hagamuu itti hin dabalamu jechuudha. Waan xiqqoodha jechuudha. Yookaan immoo gatiin achiitii fi kan asii tokko sin jalaa ta'uu dhabuu danda'a malee jiraachuu ni jiraasin hin jedha. Egaa akka filannoo keessanii gochuu ni dandeessu sin jechuu barbaade tanan walumaa galatti hordoftoota kiyya. Egaa imalli keenya kana fakkaata sin jedha. Inni biraa immoo warroonni lafa bitachuun barbaada naannoo keessan jira kaaree meetiriin 200 meeqa warri jettan jechuudha. Haga 400 ni jira sin jechuu barbaada. Haga 400 sanii gadi soo jiraatiin beekuu garuu haga 400 jechuudha. Dhumni macarrashaan isaa kanaan warri bitachuu barbaada weelkaam sinin jecha. Warroonni immoo akkasuma keessan suuraa nuuf ergii naan jettanii tanaan durallee nattaasoftanii tolee nan isiniif ergaa keessanii akkuma jettan maatii keessan laalchistanii fudhachuu bitachuu ni dandeessu. Waan barbaadan gochuu ni dandeessu. Garuu immoo bira gahee deemee laalee suuraa kaasuu waan
xinnoo ishii biizii waanan ta'eefi kanaaf na obsaa xiqqoo ishii haguman bira ga'ee suuraa isinii kaasee isinii ergutti isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma bootas akka isin jaallattan fi akka isin jibbitan yookaan immoo akka isin hin barbaannes adda baafachuuf isinis immoo laaluu qabdu waan ta'eef waan isinii mijatu isintu beeka. Tole gaafii sirrii na gaafattanii isinii fi qabadheetan dhufa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kana fakkaata. Kanuma naannoo nan jiraadhus kanuma gaafii keessan xiqqoo illee ta'uu isinii deebi'ee jedheetii yaada. Akkasuma viidiyoo hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Laayikii nu godha, sheerii nu godha isiniin jechuu asumaan gabaabumatti jechuudha. Naannoo kana immoo warri beektanis jiraachuu dandeessu jechuudha. Kun asii achi gara magaalaa gad deemaa jira karaa Harduuyi kana fakkaata magaalaa qarqara jechuudha. Kun nama asallaan magaalaa guddaan kanaa miti, garuu kun magaalaa qarqara waan ta'eef caafisaati waan ta'eef booddeetti kan nuti siin guddanna jenneetuma jechuudha. Kan asitti galle yookaan immoo asitti yanni jenne kan fakkaata hundumtuu akkanatti nafu jechuudha. Wanti kun jijjiiramuu yookaan guddachuu danda'a. Isiniin jechuun jaalladha. Horaa bulaa deebanaayii haasaa yeroo isinitti guddisee soorii isiniin jecha nagaan nu tura.